Jilli magaalaa Adaamaa daawwannaa hojii waljijjiirraa muuxannoo fi bulchiinsa magaalaa Dirree Daawaa turanii muuxannoo magaalittii irraa argatan magaalaa Adaamaatti hojiirra oolchuuf qophii ta'uu dubbatan. Jilichi turtii isaa Dirree Daawaa xumuruudhaan hangaatu sulula qinxaamaa magaalaa Adaamaatti deebi'eera. Jilli afyaa'ii mana maree magaalaa Adaamaa Aadde Imabeet Jibbaan durfamu guyyoota 3 darbanii fi bulchiinsa magaalaa Dirree Daawaatti argamuudhaan muuxannoo qoodee muuxannoos fudhachaa ture. Jilichi turtii isaa kanaan caaseffama manneen maree aanaalee bulchiinsa Dirree Daawaa gurmaa'insa bulchiinsaa hariiroo mana maree fi qaama raawwachiistuu gidduu jiru hojmaata koree dhaabbii siistama poolisiin magaalittii ittiin yakka to'achuuf ittisaa jiru haala poolisiin uummataa uummannis poolisii ittiin ta'e to'annoo nageenya tiraafikaa haala waldaaleen baajaajii gargaartuu poolisii ittiin ta'an misooma koriidarii fi kanneen biroo daawwachuun muuxannoo qooddachaa ture. Afyaa'iin mana maree magaalaa Adaamaa Aadde Imabeet Jibbaa xumura daawwannichaa irratti ibsa Adaamaa Biroodkaastingi Sarviisiif kennaniin tooftaa yakka ittisuu hojmaata mana maree dijitaalessuu qaama raawwachiistuu hojmaata mana maree sirriitti beekee ibsu appilikeeshinii koomishinii poolisiin magaalittii misoomsee ittiin yakka dursee ittisaa jiru bal'inaa fi qulqullina daandii misooma koriidarii hojjetaman akka muuxannootti fudhanneerraa jedhan. Muuxannoo kanas magaalaa Adaamaatti hojiirra oolchuuf ni hojjenna jedhaniiru. Daawwannaan guyyaa 2 magaalaa Dirree Daawaatti taasisaa turre bulchiinsi magaalichaa mana maree bulchiinsaa wajjin ta'uudhaan keessattuu hojii gurguddaa bulchiinsi magaalichaa hojjetaa jiru. Inisheetiiviiwwan magaalaa kana keessatti koriidariiwwan adda addaa halkanis daawwachaa turree jirra. Koomishinii poolisii Dirree Daawaa irraallee ammoo muuxannoo gaarii waan ta'uu danda'u akkamitti siistama isaanii fayyadamanii yakkoota adda addaa ittisaa akka jiran qindoominaan ammoo hojii abbaa taayitaa tiraanspoortii fi loojistikii wajjin akkamitti hojjechaa jiranii kan jedhus ilaalaa turree jirra. Egaa guyyaa kaleessaa guyyaa guutuudha kan ilaalaa oolle. Har'a ammoo barii kana abbaa taayitaa geejjibaa fi loojistikii bulchiinsa Dirree Daawaadha. Hojiiwwan naannoo kanatti raawwataa turan magaalaan Adaamaa ka'umsi konkolaataa gurguddaadha Dirree Daawaa irraa gara magaalaatti imalaniis taaksii magaalaa keessattis tajaajila hawaasaatiif kennan jidduuwwan kanneenitti hojiiwwan hojjetamuu qabu yakkoota adda addaatii fi balaawwan konkolaataa haala ittisamuu danda'amuu fi waliin hojjetamuu danda'u galii naannoo kanattis akkaataa isaan itti sassaabuu danda'an nutis akka magaalaa keenyatti keessattuu bulchiinsi magaalaa keenyaa piroojeektii Smart City'dhaan waggoottan 3 dura burqisiisee ture. Isa akkamitti fayyadamee uummata isaatiif ammoo dhaqqabamaa akka taasisu naannoo kanatti hojii teeknooloojii burqisiisuudhaan hojii gurguddaa hojjetamuusaa nutis akka magaalaa keenya muuxannoo qabnu qoonneefii jirra. Koreen kunis jilliin wajjin socho'aa ture. Koreen dhaabbii keenyas waan muuxannoo fudhate kan hojiitti kee fayyadamummaa fi bu'aa uummata keenyaatiif ni buusa waan jennu irratti kan waliin hojjetamu jechuudha. Itti aanaan afyaa'ii mana maree magaalaa Adaamaa obbo Tamasgeen Kabbadaa turtii magaalaa Dirree Daawaatiin muuxannoo hedduu qooddannee muuxannoo magaalaan Adaamaa gama hojii misoomaa fi nageenyaan qabnus qoonneerraa jedhan. Muuxannoo fudhachuuf magaalaa Adaamaarraa kaanee magaalaa Dirree Daawaa kan geenye guyyaa lammaffaa keenya keessatti keessoo hojii muuxannoo fudhachuu simannaa irraa eegallee magaalli Dirree Daawaa simannaa ho'aa nu taasisaniif guddaa galatooma jecha erga sanii hojiitti keessoo muuxannoo fudhachuudhaaf gara waajjira mana maree magaalichaatti imallee sanirraa keessoo hojiiwwan akka mana mareetitti magaalatti hojjetame maalidha kan jedhu san akkaataa cheeklistii gaafanneen kan nuuf dhiyeessanii achirraa wantoota akka muuxannootitti keessaa qaamolee mootummaa sadeen akkamitti hojii waliin hojjetanii kan jedhu san hojii babal'aa kan arganne ta'uudha. Qajeelcha olaanaa poolisii magaalaa Adaamaatti itti gaafatamaan adeemsa to'annoo nageenya tiraafikaa Inspektar Dassaaleny Abarraa appilikeeshinii haaraa poolisiin Dirree Daawaa misoomsee ittiin yakka dursee ittisaa jiru haala waldaalee baajaajii halkanii ijaaruun ittiin hojii yakka ittisuu irratti bobbaasan konkolaachisaan tokko yoo seera darbee taargaa hiikuurraa konkolaataa hidhuun filatamaa akka ta'ee fi kanneen biroo akka muuxannootti fudhannee magaalaa Adaamaa keessatti hojiirra ni oolchinaa jedhan. Magaalaa Dirree Daawaatti immoo kan argine baajaajota jiran keessaa baajaajota 500 naannoo koomunitii jedhamuun caasaa nageenyaa godhanii ijaaranii adda bahee hojii geejjiba halkanii kan hojjechaa jiran ta'uusaa hubannee jirra. Baajaajonni kun immoo galgala hojiitti ba'an sa'aatii 12tti attendaansii fudhatu. Attendaansiin isaanii fudhatu magaalaa Adaamaatti irraa kan adda isa godhu immoo ashaaraadhaani attendaansiin isaanii kan fudhatamaa jiru. Kanaaf kun immoo hojmaata isaaniitti irrattis to'annaa poolisiin magaalaa Dirree Daawaa
godhu keessattis gahee guddaa kan qabu kan wal dhoksuun kan keessa hin jirre ashaaraadhaan waan ta'eef kunis hojii muuxannoo guddaa ta'u jennee nutis qabannee jirra. Hojii nageenyatiin wal qabatee hoteelonni magaalaa Dirree Dawaa keessa jiran onlaayinii teknooloojiidhaan waajjira poolisii walitti hidhamee akkaataa namni tokko itti dhufee siree qabachuu danda'u, hoteela qabachuu danda'u. Hoteelichi immoo onlaayinii ta'ee qaamni dhufe sun waraqaa eenyummaa isaa baasee achitti yeroo galmaa'u miseejiin waajjira poolisiitti kan dhufu ta'uusaa wanni guddaan hubannee jirra. Ejensii geejjiba magaalaa Adaamaatti qindeessaa nageenya tiraafikaa obbo Tasfaayee Nugusee gama kenniinsa tajaajila geejjibaatiin muuxannoo abbaa taayitaa geejjibaa fi loojistiksii bulchiinsa Dirree Dawaarraa qooddatan gara magaalaa Adaamaatti babal'isuuf qophii ta'uu himaniiru. Muuxannoon isaanirraa arganne tokko baajaajota halkaniiti. Baajaajonni halkanii guyyaa guyyaa hin hojjetanii halkan waan hojjetanii fi isaanis ashaaraadhaan mallatteessanii akka bahanii muuxannoo isaanirraa arganne. Kana jechuun hin danda'ama. Inni biraa immoo hojjettoonni isaanii koodiin kennameefi koodiidhaan koodii tokko lama jedhamee abaluun akka jedhamuu fi siistamaan akka hordofaa jiranii fi sakatta'umsa tasaa akka argatan kana ilaallee jirra.